Namoonni keenya kanaan kan hedduu rakkatan dhiiraas tahee shamarran garuu keessattuu jechuudha shamarran keenya kan baay'ee ittiin miidhamanii fi rakkoolee rifeensa keenyaa inni tokkoffaan yookiin ammoo tuyyuu gufuu guddina rifeensa keenyaa kan nutti ta'uu fi bareedina rifeensa keenyaa kan fudhatu forforiidha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuun hordoftoota fi kabajamtoota Rizaan Oroo irra jirtu isiniin jedha. Amantiif kutaan osoo waliin qoodin. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya Oroon maatii qoota hun subscribe gootan galatooma. Ammas viidiyoo hanga xumuraatti ilaaluudhaan hiriyoota keessanii sheer godhaa akkasuma immoo tuyyuu mallattoo laayikii cuqaasuudhaan namoonni maatii koontaan viidiyoo haaraa agartan waan hedduu kan argattanii fi irraa barattan waa'ee bareedinaa fayyaa fi faayaa akkasuma immoo tuyyuu dhimma shamarranii hedduun kan wal qabatu jiruu fi jireenya wal yaadachiisu. Kanaaf har'a kan hin qabadee dhufe waa'ee forforiiti. Forforii gaafilee adda addaa gaafatama. Gaafiin alatti osoo gaafiyyuu gaafatamu baadhee anis waa'ee dhimma forforii hedduu beeka. Kanaaf namoonni tokko tokko guutumaan guututti forforii dibata kamiyyuu yoo dibate kan forforaayuu fi gaafii kan itti ta'udha. Fakkeenyaaf qibaatii dhoqqee akkasuma mootuyyuu qibaatii bishaan yookiin dhangala'oos yoo dibate hedduu kan rifeensi isaanii forforaayu. Sababni forforii sababoolee hedduudha kan qabu. Haa ta'u malee isaan keessaa tokkoffaa rifeensi keenya fuuruu akkasuma mootuyyuu qibaatii dibannee ofirra tursiisuu dibata kamiyyuu haa ta'u ofirra yoo tursiisnee jennee hidda yookiin madda rifeensaa qaawwasan kan cufuu fi booda sanii faangasiin walitti kuufamee forforitti kan jijjiiramu. Forforii jechuun faangasiidha. Kanaaf karaalee hedduu forforiin dhufuu danda'a. Namoonni hedduu aaraniif yaadanis yeroo san qaamni isaanii hurka waan baasuuf hurka yoo jedhu hurka ho'aa baasan. Sababa kanaanis forforii nutti dhufuu ni danda'a. Keessattuu shamarran keenya kan biyya ambaa jiran biyya Arabaa keessatti hedduu forforiin kan saaxilamanii sababa aarii akkasuma mootuyyuu ho'aa biyyaatiin wal qabatee osoo qulqullina isaanii sirriitti eegan kan sababa kanaan forforiin isaan saaxilu. Haa ta'u malee karaalee hedduun forforii ofirraa balleessuus hir'isuu ni dandeenya. Namoonni tokko tokko keemikaala adda addaa itti godhanii kanaaf sammuu keessanis miidhaa keemikaala itti godhu osoo hin tahin mana keenya keessatti karaalee salphaa tahee fi haala salphaa taheen forforii ofirraa balleessuu ni dandeenya. Balleessuus yeroo muraasa nutti fudhata malee ni bada garuu guyyama wantoota kanneen fayyadamneen nurraa dhaabbachuu ni danda'a forforiin jechuudha. Guyyama sanirraa hooquu akkasuma mootuyyuu kan duraaniin yeroo nurratti gadi harca'u forforiin sadarkaa tokkoffaa irra yoo gahee jedhe yeroo hooqanillee namarratti kan gadi harca'uudha. Kanaaf wantoota akkanaa irraa bilisa kan taatanii fi kan baay'ee fayyadamtan hanga xumuraatitti viidiyoo na wajjin ilaala. Kanaaf kan asitti argitan kuni shunkurtii diimaadha. Kun ammoo tuyyuu qullubbiidha. Namoonni tokko tokko qullubbii diimaa shunkurtii diimaa jedhanii kun cuunfaa loomiiti yookiin cuunfaan zinjibiila illee ni taha akkasuma hinnaadha. Hinnaa maankaa sadii qopheeffannaa. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hinnaan baay'ee rifeensa dheeressuufis tahee ija mataa nama buwwaafatu akkasuma rifeensa ciccituu dheerachuu didee bifa toluu didee forforii balleessuu fi rifeensa boqqee kenna hedduu qulqulleessuuf baay'ee kan nu gargaarudha. Waan hedduu wal qabateeti jechuudha. Garuu forforii qofaaf fayyadamna malee rifeensa dheerinallee laaffisullee akkasuma qullubbiinis shunkurtiinis loomiin ammoo tuyyuu viitaamin Cdha faangasii ajjeesuu fi gubuuf hedduu nu gargaarti. Loomii dhabdan zinjibillis jechuudha. Zinjibilli gahee guddaa qaba rifeensa keenyaa fi kanaaf guutuun isaa faayidaa isaa yoo asitti dubbadhee jedhee viidiyoo kophatti barbaada hundi isaa waan ta'eef haganuma isiniin jedhee akkaataan hojii isaa ammoo haaluma asitti suuraa argitan kanaan shunkurtii takkitti jiddu galeessa taate qopheeffannee addaan falannaa yoo barbaanne haaluma kanaan jechuudha. Achi booda qullubbiidha. Qullubbiilee firiin 4 5 3 ni taati. Cuunfaan loomii maankaan tokkollee ni taha. Achi gadillee ni taha. Rakkoon qabu hinnaan maankaa 3 tahuu qaba akkaataa rifeensa keessaniitiin. Anama rifeensi kiyya baay'ee furdaa waan hin tahiniif hinnaa maankaa lama qofa jechuudha kan fayyadamu. Kanaaf akkaataa rifeensa keessaniitiin ilaaltanii fayyadamtanii warri sanirra rifeensi furdaa ta'e maankaa 3 wayiillee gootanii booda sanii distii danfisnee bishaan ibiddarra kennee shunkurtii fi qullubbii kanatti goone haaluma salphaa taheen jechuudha. Shunkurtii fi qullubbii kana ibiddarra kennee haala margitan kanaan bishaan itti naqnee ibiddarratti danfisna jechuudha. Daqiiqaa meeqaaf danfisa kan jettani hanga shunkurtii fi qullubbiin walumaa galatti bishaan sanitti bu'aa ofii kunoo bayanii haaluma margitan kanaan jechuudha. Isaanuyyuu hin lallaafanii bifa baasanii bishaan adiin duraa xiqqoo akka waan halluu jijjiiratu taha kunoo argaa jirtan jedhee yaada. Haala kanaan erga geessinee jenneen dhimbiibna. Dhimbiibne illee erga geessinee jarjarree bishaan ho'aa saniin micuquu hin qabnu cinaa kaayan haa xiqqoo nu qabbanaa bishaan kun jechuudha.
haaluma marketan kana hordoftoota fi kabajamtoota kiyya obsaan viidiyoo kana fayyadamtan taananiin hedduu kan irraa milkooytanii fi akkasuma immoo forforii ofirraa balleessitanii haala margitan kanaan bishaanicha kennaa lafa kaayannee erga bishaan qorree jechuudha kan walitti deebinuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya zayitolee barbaanne itti godhuu dandeenya. Yeroo kanatti rifeensatti zayitii kookinaatii akkasuma immoo tuyyuu zayitii zayituunaa, zayitii qobboo, zayitii simsimaa yookiin saliiqaa asamales jechuudha. Zayitii mana keessan keessatti argattan zayitii nuugii, zayitii boqqolloo nyaataa itti godhuu dandeenya. Haala kanaan bishaan kana erga qopheeffannee jennee kunoo innis karaalee hedduun jechuudha gattaa isaa yookiin cuunfaa isaa kana keessaa baasne erga bishaan kana qofa itti waliin genne hinnaa maankaa 3 itti safaranna jechuudha. Akka rifeensa keessaniitiin harceen hinnaa kuni daakkamaadha eessattu akka argamu isin hunduu hin beeytanii akkasuma immoo yeroo hedduu himee jira mana qorsa aadaatitti argama. Itti aansuun ammoo yeroo biyya arabaa jirtan axaarratti argama araba guututu beeka. Haala kanaan yeroo madaamiin tantee hin jirre galgala dibattee ganama ol kaatee ofirraa dhiquu ni dandeetta. Yeroo afaa yeroo qabbanaa xiqqoo sitti qabbanaa malee namoonni yaada adda addaa qabdanii hirribni isin didee mataan isin bowwaafatu osoo torbaanitti al tokko fayyadamtanii hedduu bareedaadha. Akkaataan fayyadama isaa ammoo tuyyuu torbaanitti al tokko fakkeenyaaf har'a yoo fayyadamtan torbaan irraa fayyadamuu dandeettanii. Kanaaf jidduu kanatti ammoo tuyyuu zayitii barbaadan dibattanii yookiin qibaatii barbaadan dibattanii dhiqachuu dandeettan. Walumaa galatti rifeensa keessan guyyaa lama jidduu oolaati gaaf sadaffaa dhiqadha. Namoonni forforii qabdan haala kanaan dhiqachuun isin irratti dirqama. Xumura irratti shaampoo ofii kiyyaa fayyadamee forforii narraa balleesse akkasuma namoota hedduu eeree namoota hedduu irraa balleesse kan isinii maxxansuu fi akkasuma immoo kan irraa dubbadhuudha. Isa kana fayyadamtanii haala kanaan waan tokko malee jechuudha zayitoota isinitti himu kana qofa hinnaa wajjin fayyadamtanii qullubbii shunkurtii qofa wajjin akkasuma shaampoo san fayyadama forforiinis isinirraa bada rifeensi keessanillee isinii dheerata akkasuma immoo kan afuun gara duubaa deemullee isinii deebi'a shunkurtii bishaan shunkurtiitii fi bishaan qullubbiitii zayitii argattan zayitii qabdan jechuudha yoon qabaannes bituu dandeettanii zayitii argattan zayitii qabdan kun haala kanaan hinnattillee godhuu dandeenya jechuudha. Xumura irratti fakkeenyaaf zayitii zayituunni hedduu lafee keenyas tahee rifeensaafis tahee buqqee mataa keenyatti iyyuu bu'aa qabeetti kan taatee fi kan gaarii qaama keenya fayyaaf hedduu kan ooltuudha. Daa'immaniifis dibuu dandeettanii haala kanaan namoonni shamarran qabdan haa ta'u garuu warri biyya jirtan biyya keessatti isa kana dibattanii aduu keessa ala keessan bahina. Sababni isaa namni biyya keenyaa ala keessa jireenyi isaa waan ta'eef qilleensiin dhayaa yookiin michiiti taha. Namoonni biyya jirtan ammoo shunkurtii fi qullubbii qofarraa dhiistanii hinnaa fi zayitolee barbaadan qorunfudii bishaan qorunfudiitti dabaltanii loomii itti dabaltanii yoo fayyadamtanii jettan ufumaan kan isinirraa baduufi akkasuma immoo tuyyuu hedduu kan waliin rakkattan haala salphaa taheen fayyadamuu dandeettanii. Haala kanaan hinnicha keenya erga miciinee kaanee akkaataan fayyadama isaa ammoo rifeensa keenya hiikkatti dibna jechuudha. Jalqabarraa hidda isaa irraa hanga caafii isaa waliin geennee dibnee sukkumnee akkuma nama qibaatii itti dibu booda sanii marree waraqaa itti goonee yoo barbaanne sa'a 2 ofirra tursiifne yoo barbaanne sa'a 4 sa'a 5 rakkoota kan qabu namni barbaade galgala dibatee rafee ganam ol ka'ee ofirraa dhiquu danda'a jechuudha. Fayyaadha mataan isaatu qoricha malee waan nama miidhuu fi akkasuma immoo tuyyuu rakkinni addaa namarraan gahuu miti isiniin jechuu barbaada. Haala kanaan namoonni forforii rakkattan kanaan achitti waan biraa maallaqa baastanii bitina waan biraatiin ufin cinqina wanni isin bitachuu qabdan hinnaa namoonni shunkurtii fi qullubbii hin dandeenye qurunfudii fi loomii akkasuma warroonni biyya arabaa keessa jirtan shamarran kal tuffaahaa yookiin ammoo tuyyuu qomxaaxxee aappilii itti gootanii fayyadamuu dandeettan jechuudha. Kanaaf shaampoon ammoo tuyyuu shaampoon isaa kana shaampoon kunniin lamaan hedduu shaampoo bareedaa tahee fi shaampoo baay'ee walumaa galatti rifeensa keenya forforii qulqulleessuuf yookiin ammoo tuyyuu buqqee rifeensa keenya akka qulqullaa'an hedduu nu gargaaruudha. Karaa kanaan erga dhiqattanii dibattanii geessitanii yeroo kamuu yeroo dhiqattan shaampoo kanaan dhiqadhaa isiniin jedha. Namoonni shaampoo biraa qabdan forforiin hedduu yoo rakkataa jiraattan shaampoo kana bitadhaa kanneen lamaan keessaa akka barbaadan bitadhaati. Garuu shooldarsiisan osoo bitattanii bareedaadha. Shooldarsiin rifeensi keenya akka lakkuun godhannee fi akkasuma akka hin caccabne ittisaa sammales jechuudha. Rifeensi keenya akka bifni isaa halluun isaa bareeda tahee taa'u nu gargaara. Kanaaf hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii fayyaan faaya isiniin jedha. Ammas jechuudha deebi'uun namoonni viidiyoo koo ilaaltan laayikii mallattoo laayikii cuqaasa warroonni maatii koo hin taane gama maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Asumaan fayyaanaa tahaa gaafilee qabdan yoo isiniif hin deebisanii dhiifama of kolchaa yerootu wal naa hanqate isiniin jedha narra laalina naaf jira.